Dhayoo jalaan irratti kanatti naayatee kutte mirga qabdi. Hayyee mirga qabdi yaa mirga qabdi hayyee ulfaa'uu mirga qabdi sin jenne baga ulfooytee maal ulfaa'uus mirga qabdi meeshaan tasii garaan kasii maaliif raasoo itti reega kasaati. Wannummaan irraa haasofitanii fuun jirtu haa mana irraa naasina isin jettee kutte anis tiiktookiin qabaa isinis tiiktook qabdanii naaf isin walqixa isinin jettee kutte yoo gaamma dubbii heeraan laallaati. Hayyee dhaggeeffadha. Adaala ani amma adda addaa dhuftanii amma uslee isin dhaggeeffachuu jirraati ni giyaarraa dhaaba. Hayyee ulfaadha. Amma laal ismarra dhaabbanneeti. Tokkoon amma isin ulfooytettanii warri ulfaa'e miiliyeena fakkeenya sirraa kaafannee dubartii jechuudhaaf dhaamsa dabartuu barbaanna isin galee maaliifi warri akkanatti ulfaa'u jiru kun hedduu tokko lama. Qaama seeraan haallatu naannoo maraan barani. Dhaggeeffadha. Tokkoon dubartii. Aboo qoy mee nyaata kiyyaan dabarfadha waan bashana gaayis nyaata kiyyaan dabarfadha. Haadha raawwa. Dubartiin laal shamarran kun erga biyya ba'anii dhiira wajjin wanti isaan hin daleenye tokko hin jiru. Biyya kam keessa illee jiraatan amma tuni xaara faadhiisa arfaa dalagaa yoo. Sababa caalaan nurratti haasa'inne mucaa usatti ijoollee. Waare harmanan dalagaa biyya baatee akkana magaalaa keessatti dubartii waan isin hin daleenye jirtu kaa jettan dhagahi caalaan nure. Dubartiin namni isin waatti daleedu dhiira isin warri dhiiraa dubartiin waa dalaguu dhiisa. Waliin najisa dhiiraa fi dhalaan biyyaa yaate hundi waslaataa hunda. Dirqiidhaan yoo fadhuma saniinuu yoo ati isin fedhii haatee dhuftee si jala qabatti qabi afaan nu waraabanii bareeddu dhiiraa keessanuu najisa warri biyyaa yaatan hundi. Hayyee galatoomti akkama isin deeggartamoo akkam? Ati isii deeggartaami? Irratti yaada kana eenyuun deeggara irra yaada kana jechuun qabdan garamii dhufee nu gaafatu atama waan gootu mucaa Oromoo moo saba biraati. Himfuune jette himfuune jette reefu yaada dheeraa kannattee cufadhu. Maaltu beeka nama oguu namarra quba tokko nama qabdan afur abbat deebi'e jira keenya. Eenyuun namuu iskiriina duuba haasoo jirraa gabaabaa walitti. Rakkoon teessan taara argeetum gaa rakkoo karaa biraa deemtanii beektaa isin rakkoon keessanii kalaas baay'ee yaaduu isaa boositti haa tolu. Karta kan deemne caalaa keenya dhageessitiin. Dhiirtinis dubartiin waa dalaguu dhiisa. Oggaa dubartiin hundi akkana jettan dubartiin qubaanii hunda deemtu bakka jirtutti ajjeesaan jedhaamsa kiyya kun warra gudeeduu dhiisa. Isin warri dhiiraatis warra gudeeduu dhiisa. Armallaa dhiira aboo caalaa armallaa dhiira fuudhee armallaa godhe malee armallaa dubartii ulfooyte bakka ji'aa kartanitti ajjeesa wallaahi bareedu baadiyyaa. Oo jaalibsaa. Ati mara laadhaami. An dhalaadhe. Bakka jirtu namni dhufee si ulfeessu ni jira. Injuru. Galatoomni lammaffaa yoo achi baatee bakka feete zargii feete aruusa feete dheeyte namni si ulfeessu jira. Abadde yoo nana yeme garuu guddaa dirra dirquun ni danda'a makamaa dirqii nama gudeetu ni jirtu. Nama keessatti akkamiin namni nama gudeedaa hooqa. Ookee duuba hayyee lammaffaa ati ammaan tana bareedduu baadiyyaa bakka nama keessaa baatee xarafa bakka amma isiin jettu bakka bashannanaa san yoo dheeytee si ulfeessanii. Si barbaadate bakka ammatti jirsanii yoo ulfooyte si barbaadate moo namaa si barbaade dhiiraa si barbaade. Galatoomi gaafii bareeddu na gaafate deebisaa si dhaggeeffadhu jaalibsaa. Mucoon akka jette wanni nin baara afaan dhaqee fi rakkoon nageesse manaan ol seenuun dhabee bakka baara afaan namni itti bashannanu kanaan nama kana duskadhee baaruma kana cinaanis akka nama tokko jira jette. Rakkoo bakka san isii mudee malee bashannanuu fi badiidhaaf hin dheyne muciyoon. Ammallee tokko maalitti deebisaa? Bareeddu. Bakkuma sanuu dhaayitee bakkuma sanuu beekuun isii waan achitti ulfooyitee bakka sanitti deebite. Dhaggeeffadhu.
جالب صاحب أنا برا تيجي أنا ستما أنا ستما يعني ترى جبر فيديو ويتنا برا غيره جبر فيديو أما ميجو تكلم جرم ميجو تكلم سنين أنا رجع تدوبي أنا جرتي Hindi lain agad dapat dah ismuli lain dia bari tu tay mo bihar ka ka bujra or bacha tu ko dia apna ni dole dah ya fi si gerdati mati kauli or du kita apa dole ايش انا اللي بقول لك عمال ابو متر هذا هو مدرع اور غير ka ما تانو دوليا زايد مدي طريقه كوني فيان غبو اما كيف بريتو بيجو تكلين والله لا ديون انا دولت دبي يرتي وسو ما نفندوق احنا دليتي ما نفندوق تنمني دي رافدل انت ولتو كان كبدو ندولت isi duude kana huddu qullaa fi maal mana kana keessa ariitu wanti seertaa fuudhanii dhufteen abbochee kamiin ta'an irra gubaa tiktok irra gubaa maal irra gubaa ittiin wayiwaat maal ta'e akkanatti kasana godhanii kasana obaasanii kasanitti akkasi haaya maashaallah tunillee nama baarabari tuftee naan jette mee dura irra deebi Dubaay jirti mana eessatti kas godhan abo bakka tikkas godhanii si mee haaree oo maashaa taati viidiyoo si ergaa fudhu chirraa أنا نقافتا. أنا أركب بوانا مودة. سينات قومي وبدو خلاص كمان نمر راكار يريك زين كاس جيس تاجي. مرة دي أفهمتي يا كنا بيتي بريدو كذي. هي. مرة دوباري إيه مرة بشرنا نتيو باساني فورلال كساني والفيسان. أما تيجي وقت؟ يا مدنا بات سبحان الله. أما توني سي باربري يتيمي أما بكيا بريدو ديالا أما عرفتي باربري يتيم باربري أولي زين يتيم كونجرو. والله إتي ديمتي بريد الله بريد. Dabboon fi amma dabboon birrii taate Dubaayitti bakka hundatti birrii dha baay'ee birrii taate dabboon namni gurgurattee ittiin jiraachuu jirti ilmoo akka tasaatti hafeeti amma wajjii waan firaa baaftu dhabdee boo barbaaddi malee yookaan agarteetiin ifi ajjeesadhaa irti malee dabboon birrii siigalee miti birriin bitamte amma dubartiin baay'een isii amma fakkeenyaaf bareedu biyyuma tana keessa biyyumaan jiru tana keessatti waan akkasiin hima. Dubartiin halkan kan amma amma nuti wajjinaa sun yookaan mazraa dhiira isiin ta'in bira buutee jirtu har'a guyyaa kana nuti kaate dhiira shan ooltu na dawwale. Kagartee jaartii na yaalaa baatee kun masirratti kasi godhamu jirti yeroo. Qoy ilaa yoom namni nama dubartii haaya us gaata waan qabnellee hin qabnee barbaadne jaartiin jaarsa dhiiftee maal gootichi. Aboo duba harma aboo baree waa hedduu. Aga nuzellamina usman Bakka caalaa akka goote du'aayi godhaaf abboleessa aboo caalaa aboo caalaa bistaa du'aayi godhiif abboleetti teeti. Wanta kun waan hedduu fideeti kun qabnu hundi firaa keessa buqqaafnaati mee mutu godhu warreen saqii dhaggeeffadhu. Keessa arabaatani. Dhugaa jirtu dubbannaree aboo namni dubartiin takka erga biyyaa baate amma fakkeenya amma obboleetti miti irratti farcoo amma obboleetti ani amma waa hedduu yaada baay'ee amma obboleettiin keessa zoo biyyaa baate sadara akkana taati waan jedhamu hedduu tokko na dhagaan baay'ee qoo ilmi namaa tokko hagayooma sagaggaalummaa zinaa warre bar jaarsa qabdu ci deemtee bakka kanatti amma fakkeenyaaf as keessaa nama meeqaatu ulfeerra baasee ulfaa jijjiiramanii darabee biyya garuu jira tokko lama miti asiin lakkaa'uu hin dandeessu gubbat biyyumaan hin jiru tana keessa hin baana beeksisa Suudiin baanu Dubaay hin baanu Suudii fi Dubaay tokko faa jarri tokko faa dhiis biyyumaan jiru kana keessa namni tokko lama hin jiru kana keessa iyyuu waan jiru meeqaan tamisiin ol yaasuu hin danda'an you know so kanaaf dubartoonni keenya waan kanarraa hagam takka of qusachuu danda'an hagam takka zinaa dalagurraa nama gartee akkuma harkaanitti bakka harkaanii dhaqanii godhamuurraa woomata qaamuma isaanii kana kamitti lama eenyuuf akkanatti sana himan wanta kanaa kun hagayooma itti fufaaf isaanii deemanii zinaa dalaganii ulfaanii dhufanii boo'u deemanii ulfaanii meeqaan tamtu dhufee dhubba kanaaf ammoo yoo danda'ame arabaadhammoo yoo danda'amte isin duu qabdi akka murtee kiyyaa duu qabdi. Akka murtee kiyyaa duu qabdi isin fakkeenya lubbuun uumayanumaa baasa jee wanni naan ijoo dura waan isin qabdu san isi agarru malee raasoonni ulfaata. Anaatiif beekamu isiniin na beeka jette mucoon rakkoo bakka san nageessa jette rakkoo isii geessite rabbi isirraa furu. Mucoon tuni akka nama tokkootti beekaanillee naarumaa irraa qaba. Maaliif jennaani yeroo hedduu takkarra lamarra sadii deddeebitee ajandaa miidiyaa kanaa ta'uun isiidha. Hedduu akka dubartii naannoo keenyaatti nama jibbisiisa. Ijoolleen naannoo keenyaa badiillee qabaattu hamtuullee taatu goosattiillee taatu ichi deemtee carraaqqattee jiraatti
badii isiitillee jideemtee ibsattartee Mee jira. sammuu baay'een na homachiisee wii. Aboo taa'e ni danna yaada kiyyaa gad dhaabbadhu addees. Mee ustaazni kun baasa qaba. Ustaaz moo bayaan? Nuti maa bayaanii fi Araboo qabna. Bareedduu obsina ustaaza namni kun. Sheekha namni kun. Nama qare nama barat. Namni ulfaa'e ta'uu batee rabbiin dhiisaa fi ustaaz moo bayaan? Okay, syariat belajar tanah. Syariah akka syariah jaana malee akka keetti jaana duubsida akka nama jaana. La. Okay. Ishi kau zina ada lagi syariat. Rabbiin isii qofarratti buufne rabbiin gaafa buusu nama tokko laalee buuse. Bare akawan Rabbin ishi akawan syariat nabi farawa dan ishi kau